isin yoomuma wangeelaa fi kitaaba ka kiristaanaa fi ka wangeelaa illee ka biraadee akkamitti yoomuma akkama akkanatti gadi sammuudhuma akkamitti akkana dubbiftaniituma dandeessan. Afaan Oromootiin afaan Oromoo akkamiin dubbi afaan Oromootiin dubbisa way afaan Ingiliffaatiin. Bara isin bari ka Ingiliffaa kanallee ni dubbiftanii bari. Hin dubbisama. An waan na dhibu jedhana namni ofii sa'aa fixu namni guyyumatti daqiiqaa 3-4 kanneef waan dubbisne dhuftan boqonnaa takka qabatanii hin dhufina mana keenyaas aayaa tokko qabatanii gadda sanis hin dhaqina waa dubbisa baatii 5-4 mee dubbisa gattaa gartee dubbiin akka namarraa copy and paste godhanii miti gaafa qabdeeti fidde ragaa biraas fidan waan sana eessaa fiddeesi gaafatan dubbisi baradhu barsiisaarraa baratan malee namni ofirraa baratu hin jiru boo. Mena ndio frabara. Mwanza nama fakenya hojidu mahojeta tigale wagala makenefi wangela lallabura namtakata ka haruma bayet madake duriyumma da achi dake kama wangela lallabu argita ka rabbi arraf rasul arraf argita vita timjede ani wallahi ralle qur'an ralle imbeku awana mano waaqayyon adurreta na umes Kasis umes, ana umes, Kiristana umes, Islam umes tokko jedhena mana jedhana hinjiru namni akli qabu abbaan keenya Adam haati teenya waan Hawa yookaan heewwan achirraa uumamni kun hundi achirraa dhufe akkaataa namni itti gartee waaqessu amma fakkeenyaaf waanni kun adiidha telefoonaas keessa jira jedheeti namala tokko gurraacha telefoonaas keessa jira gurraacha jedha waan namni irra jee wal dhabe malee waaqni ni jira ni amanna waaqni kamii waligalee Yesuus irratti wal dhabu jirra nuti Yesuus itti amanna isinis itti amantan akka isin waaqa jettan nuti ergama jennaan ragumoliif finne wal fudhachiisu malee warri Yesuusuttuun amanne ilaarra numa jira bar amma biyya Yahudoota jedhete 99.9% laman geessu kiristaanii biyya Israa'el keessatti kiristaanonni Yesuus diqaalaa jedhee amanaa bar itti amanu wallahi gartee gaafa isin ilma abbaa malee fidde jedhanii gartee gandarraa yeroo akka quraanaatti baqatte maatii Israa'el ka wangela baqatte moora iddoo horii gartee achitti ilmoo deettee achi dhiiste maatii irraa baqatte because amma obboleettummaan tantee takka dhufte ani hin ejjine hin neerumneesi ulfaan qaboo isin jette hin fudhattu Maryam gartee haadha Yesuus tanaa isii mudate qur'aana keessatti rabbiin fala kaa'eef wangela keessa falan jirru qur'aana keessatti ilmuma isiin dhalte santu dubbate hin beeytaa miti ilmuma isiin dhalte santu ربي سبحانه وتعالى وجعلني نبيا قرتي اينما قرتي بكمان جرتي بكمان دتي ربي واتاني الكتاب وجعلني نبيا جريتي علمي سيدبتي ربي قران كيتت علما خنا غافر قتي هندبتين اتجرين بي لفا سوشال ميديا دغوم سون دندين ايرو في قرن يرو سنجرتون دغوم سيتو هم فدتو ماتين سان فدني ماتين سيدان فدني ولي قال لي علما كان كي فاشارت الي اتاكيك كانت علما اكوت بعدتي ديمتون قرتي يا مريم دائما هندبتو في رب الا رمزا هندبتين جرين 3 ايام غيا سديف هندبتين جرين علمي كان كياسر رادبتو يسوس تو كوانجيلات ترادبتي اني غربچ ربيتي كتاباسنا كنه هادا فباخ يا تولا كانورو اكان سغلو قرتي كان هند جري رادبتي واو دينك جراني اچتي سي دي سمله الى ارك وانجيلات تغرتي قامني سي قلقليسه تكنجرو علمي ابا مالي دلچون uumamaan takkaan dhagaamne nilleen dhagaamne Yesuus malee abbaa malee kan dhalate miti kanaaf suuta dhufnee walitti lallabnaa guyyaa jummaati anis isin biraa bee inshallah bakka sanarraa naafuyyuu baay'ee gaafii ta'a isa dhugaa dubbachuudhaa fi waan isin beektan ni beeka jechuu hin danda'u aga takkaallee yoo dubbisee beeku bakka sanarraatu guyyaa takka waliin haasofne abumuwaas baay'ee yookaan mana keessan ni dhufaa boodaa'uun ni dhufaa يا galatoma ulfada guyyaa wala kala nabiraay naam akkam nagaadha nageenyo waaqayyo siifaa ta'u aamin sinifille yaa afaan arabaatirra afaan oromoo yaa ni badde addaan banne wallahi numa jira guyyuma jimmataa kanaan boqonnaa wanni jira malee rabbuma biizina godhe daa'ima guddifannaa ilmaan 6-7 qabna isin singiliidha barisin yaa haalaan bareedaadha waruu miseejii keessaan si ergaa jira walitti deebinaaf jira okay tole ayyee miseejii keessoo illee irraafatanii poointii isaan qabadhee jira wantoota si ergu hundayyuu irratti fuulleffadhee jira yoo biraa bal'inaan gara biraatti haasofna ayyee tole tika rabbi keessa jiraadha hundi keessanu kanuu jaalattanis kan hojjetan isin jaalanna aamen abuwaaz illee allee keessaan dubbisa daraa
Ayya. Maal keessaan wal dubbisna boo waan bira asumatti haasofna maal Asumarratti keessi. dubbanna. Asumarratti. Jaartuma teenya qofa keessaan dubbisna malee hawaasa keenya asumarratti haasofna. Hin dandeenyu. Amantiin keessaan wal dubbisan yeellam yoo parsanaalii iccitii kee taate keessaan haasofna. Waan amantiidhaa kallattiidha paabliikii haasofna. Iccitii kiyya ishee ta'uu iccitii kiyya keessaa dubbisa. Okay, tolayya. Olosii deebisaa qofa. Barbara kana maal iseeti keessaan si dubbiseeti kun akkana naan jedhe keessaan nan lallabee kootu amanii naan jedhe jedha gariin akkas gajjaati. Ani takka nama takka isaan hin dubbisu asin malee takka haasoo hin dubbisu nama jechuun waan parsanaalii naaf inni waan jechuun tanuma isaa irratti wayirra waliin haasoo hin malee kootu amani maal ta'e wangeela itti quraana isin itti lallabii no never asumatti sitti madhee deema asiin fudhatte diddu Wala ijoollee jaallattanii jibbitanii barsiisaa barachuu Rakkoon qabu kan jirtu keessumaa waliin haasofna asitti keessaan wal gaafannee wal amansiifna dhugaa. Ayya gaafi tokkorra sirraa xumuru waasi gaafi waaqayyoon meeqa dhaggeeffadha jiran waaqayyoon meeqa. Waaqayyo tokko. Tokkichuma sanii fannoo irra sii du'e. Tokkichuma sanatti bakka waaqayyo abbaa waaqayyo hafuuraaf. Akkas hin jenne baran. Bakka takkatti yaamamu. Dhaggeeffadhu akkan afaan Oromoo namaa gala qulqulluudha. Namaa gala akkuma isin amma harki kun harka meeqa harki kun harka shaniimi. Qalamni kun tokko moolam. Dhiisuu wabiitiin hubanne dhiisan Sanaan gadi fixaa. Lala waa waaqummaa nama dhabu. Waa maan jechuun deema jechuun meeqa numaan Laa reflekti ustaas agoota. silumayyuu inni pheentee kiristaanii Akkas jedhee. An kiristaana kan beeku ortodoksii tan beeka. An peentee jechuun peenteeruma duka buutoo. Wallahi rakkan. Aman rakkan. Abu Muaz. Habib. Ewa. Ati fi sagaleen kee garagara moo tokko. Anaaf sagaleen kan koo. Ani sagaleen kiyya sagalee kiyya malee sagaleen tiyya anaa miti. Sagalee kiyya amma voisin si bira jirtan. Atiif sagaleen kee tokko miti jechuudha. Tokko miti yaa. Okay, wanti si keessaa ba'aa jiru kun homaa inni keetii miti. Dubbiin waan jecha sagaleen akka amma Sagaleen si keessaa bahaa jiru kun keeti. Sagaleen si keessaa bahaa jiru kun keeti moo amma keeti miti. fakkeenyaaf telefoonni kun kiyya anaa miti telefoonni kun. No. Sagaleen si keessaa bahaa jiru kun Siin jedhee bara afaan Oromoo siin jedhee bara justice sagalee kan kooti malee anaa miti san. Siif sagaleen kee garagaraa jechuudha. Garagala absolutely takka yoo ragaa fidi. Fakkeenyaaf sagalee kiyya si ergee si bira jirti sagaleen tiyya tanii WhatsApp si ergee si bira jirti anaa si bira jira moo sagalee tiyya. Sagalee keetu na bira jira. Kanaafuu anaa miti ka abumoo Sababni isaa sagalee tiyya. ati fakkeenyaaf ana sirra taa'isitti haasaa jira. An si bira jira. Maal na bira hin jiru sagalee kan ati sagalee waan social media maaltu si bira jira? Maaltu si bira jira? Maaltu si bira jira? Maaltu si bira jira? Sagalee keeti malee ati miti kana bira jiru. Okay, sagaleen kee kokunoo maal? Ati jechuun physically waan feelingii waan qaama qabu waa hunda qabu yoo na bira jiraatte amma durre tana na bira jira malee ati na bira hin jirtu. Ani maammi haadha tiyya gundi bisu telefoona keessaan haadha tiyya telefoona keessa haadha tiyya hin jirtu telefoonaa sagaleessi telefoona keessa jira malee ati tiyya. Kun loojikii nama galuu qaba jedhana. No, I know. Okay, amma ati na bira jirta ati na bira jira moo sagalee ta'e na bira jira. Anaaf sagaleen koo tokko. Tokko miti. Tokko miti. Sagaleen Tokko ta'uu dhiisnaan anaaf sagalee koo gargar ta'uu dhiisuu qaba. Hold on. Sagaleen ati na biratti ergite san yeroo ati asirra hin jirres siin na bira jira moo sagalee ta'eeti. Sagalee kooti. Sagalee koo sana achirraa kaafte. Osoo sagalee koo sana achirraa kaafte. Sagalee koo sana osoo achirraa kaafte. Sagalee koo osoo. No. Daragee sagalee ta'e dilliit dhabamsiisuu hin danda'u. Ati si dhabamsiisuu hin danda'u. Ati waan gartee qaama qabu, waan fiizikaalii qabu, waan dubbatu. Ati sagaleen hin dubbattu. Siitu dubbata malee. Yoo fiizikaaliin hin jiraatin sagaleen fiizikaalii Sin keessaa jedhamtu ka. Absolutely beeka. Ustaaz ariifataa jirtu garuu ustaaz. Yeah. Okay, Ani once lewas okay. isin- Hayyee hold on waan fida wait deeman. Dhaabba